Ashama harka fuunee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii jirra jirtu hordoftoonni chaanala Dr. Gabbeetii hundumti keessanuyyuu akkamii nageenyi rabbii bakka isin jirtan hundattuu iyyuu irraan isin haara qabu jechaa nuti nagaa qabna. Akkamii isin bira maaltu jira? Alhamdulillahi billahi shukran nagaya malee maa khayrii malee maa wanni hamtuu ta'e wanni sharrii ta'e hin jiru. Akkasuma ammallee wanni hamtuu ta'e wanni sharrii ta'e yommas nurraa haa qabu jechaa. Harada gabaabamatti dhaamsa tokko qabadhee dhufe. Dhaamsi an qabadhee dhufe kuni waa'ee warroota social media kana irratti maraataniiti. Warroota social media kana irratti maraatanii irraa dubbachuu barbaade. Warra maraatanii haadaa ba'an. Kalikkii itti maraatan hin qabne, kalikkii hin qabne, warroota maraatuun isaanii likkii hin qabne irraa har'a dubbachuu barbaade. Isaanis namicha Kamal jedhamu tokko yaa'u namoonni tokko tokko Sheek Kamal jedhanii maaliif iyyuu akkaataa adeemsa isaatiif uffannaa isaa ilaale akkasuma ammallee mucattii wayii inni maqaan isii yaadachuu hin dandeenye mucattii hijaaba godhattee dubartii maqaa islaamaa balleessitu dubartii hajjabattee jalbaaba godhattee hijaaba godhattee taa'u iskistaa sana wada naman akka wanni itti dhooftu irraa har'a dubbachuu barbaade. Dura dursoo waa'ee kanaatti osoo hin seenne warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun akkasuma yoo isinitti tole ammas like gochuudhaan haa jimmarru jechuu barbaada. Hayya amma hordoftoota keenya amma gara chaanala kiyyaatti erga dhuftanii dhaamsi ani har'a qabu akkuma dura ibsee turetti waa'ee uummata kanaati. Uummanni kun Sheek Kamal kan jedhamu kun sheeka miti kun immoo yaa'u akkaataan adeemsa isaa akkaataan uffannaa isaa jechuun namoonni tokko tokko akkaataa adeemsa isaatii fi akkaataa uffannaa isaa ilaalee sheeka haa jedhuuni malee kun buchillaan wallaahi sheeka miti. Nama diina rabbi alif jedhee qara eeyyuun fakkaatu inni buchillaan kun bar sheekutii islaamaa maqaa balleessaa jira. Obboleessi kiyya yoo dallaala taatellee waan diin islaamaa maqaa xureessa waan aduwii nutti gammachiisa maal gocha dalaga beeyti rabbii biratti maal gocha obboleessi kiyya muuziqaatti banee deema wanni buchillaan kun akkasuma mucattiin tunu hijaaba godhatte maal gooti wanna hin taane madaleetti waa tokko beeka uummanni kun waa lama qofaaf waa lama keessaa qullaa hin ta'u takka nama amantii biroo ta'anii amantii kana xureessuudhaaf takka immoo intalli sunis nama fokkatu nama fokkata nama doofa hodhodha wayi hodhodha nama fokkata nama rabbi fokkise nama rabbi ajeesse wayii taate ajaa sanaa fi bifa sana dhokfachuudhaaf hajjabattee fuula uummataa duratti baatee waa dalaguu dandeessi. Maaliif yoo fakkiin isiitiin maa kagabbaatu taate namni sabiskiraabii yookiin immoo sheeriin godhuuf yookiin immoo bakka fooloon godhuuf akkasitti jechuun madaalteetti siin godhu. Sabiskiraab fooloo naamna ciccii asna qabii jecha qabii kana namni kasii godhu faala fi amala keetiin akkasuma ammallee waan achirratti kennituun ilaaleeti malee bifaan miti. Uummanni kun wanna hin taane maa dalagan diina islaamaa maqaa maa xureessan maqaa isaaniitu iyyuu maal gochuu xureessan obboleessa kiyya. Wanna isaanirraa hin eegamne maa dalagan namoonni tokko tokko ammoo hitan akkana jedhu kana anaayyuu wanta biraatti na wanni gochuu danda'an. Inni akka jiru jira rifeensi isaatu akkana jira maal namaa waa jedha guyyaa irratti wanna hin taane wanni hojjechaa oolu maal namaa waa jedha jechuu mala gaaruu sunis akkasuma ta'ee obboleewwan kiyya. Ani akkanatti sifa kanaan deemuuf isaan sifa diinaa islaamaa baatanii wanna san hojjetan walitti hin fidinaa tokko miti. Ati barii akkanatti gammulqattee deemtellee maqaa kee of balleessitu malee maqaan kuni simarratti hafa malee nama biraan dhaqqabu. Yoo ammoo hajjabattee yookiin immoo imaamaa uffattee haguugattee kasi dubbitu taate maqaan sun si bira taree nama biraallee dhaqqabu jechuudha. Nama biraa maratu tuqama nama biraa maratu arrabsama beektaa. Yookaan immoo tinuu simarratti hafa. Bakka ati waan sirratti qofa hafaa dalaguu qabda malee waan si biraan nama biraa dhaqqaba dalaguu hin qabdu. Waan amantii kee xureessa dalaguu hin qabdu jechuudha. Kanaaf wanna fokkataa osoo eeggatanii osoo jedhanii garuu bareeda. Uummata kana warroota wanna fokkataa akkanaa kana dalagaa jiran rabbii jedha. Wallahi rabbiin sodaadha dhiiroo. Ijoolleen yuutuubaroota fi warri tiktokootaa hundumti keessanuu yuume jechuun barana yaa argee jira
والله فولو له مال لين كمان قالوا نوم أكو إساني تو إسان ديجرا ماله نمني إسان ديجرا أنجرو يو تنين بوتشيلا ما تو ديجرا نمي وجيدا بيديجرا كنا تنا بوتشيلا توجين كمني مرا بيجدا مي تكامي مي غوتشوم إسي كنا مي وانو سين سيربيتو كنا مي هذا جنو مي ما هذا جنو مي جايبو ما كرتني داما زكاني مي تو كيلالي أكاديريا أكو ما كومو ودرادين سو أغرتا سوّجا أجالبيا أبغان هراشكا هراي لا لا وجي ثاني لا لا مي تنتقى ما كرتن جران نجر ريو تساني كان فكر كنو ديرو قالوا أن كان جايب سيسو أن كان جايب سيسو الربني هو الربني ساني تنام الربسان إساني الرب سومتي كسجلي إساني سنة أجي فتوي والله يكون في الرب سميت يمكن مو الرب سيت سالفة الرب يسوي الرب سان ورك عن فين كمنه ورا روزني عربا قوفسي وانا أرجع حاسو سيسو جرسون كمالي سني في مجتين توني هذا مناتي في أبا منانا فكاتي أبدا وماني والله كسنا فكاتي قالوا مالك تي أكسمه توني ساني ولا مال داف هجيني ساني تيجي أكادن أديم ساني هندو سوك gara garuu mata akka hin qabu viidiyoon irra waraabanii maalii ta'anii viidiyoon irra waraabanii kanan geenne marti buchillaan marti harreen marti jettee agarsiisaa sultoonni buchillaan mucattiin sun viidiyoo yoom sirra waraabame akka tiktookeen sirratti hin gubatin tiktookeen sirratti hin gubama ammallee yoom sirra waraabame hin waraabamne ka sooshaal miidiyaan jiru hundi waan kee hin dubbatin ka waan keessan hin dubbatin yoom isin irra waraabame hin waraabamne tuqamne jedhina wallaahi ani amma akka hootitti akka kiyyatti ummata kana hin balaaleffadhallee social media jedhanii ima raggu jakina abadan wallahi anaafu sawaba yoo wanta gocha isaanii sana yoo sababa ani waan sana irraa cufuutiin karaa banuu taate isaan silaa yoo mallee dhaabanii maa jechuun sareen bakka itti meeffattee hin dhiistu homaa waallee bara homaa waallee irraa argatan natti hin fakkaanne laakii iyyuu hannummaan isaan qaban wanti qishwayti maaliif namni waan akkana kana irratti nama deeggaru dhugaa dubbachuudhaaf nama 5 6 7 bakka yoo xiqqaate 200 300 sun ammoo akka isaaniiti isaan laayifii ooluuf jechuudha ummata kana rabbi sodaadhaa taa sheeticha sanii fi sheeticha biyya arabaa jiru sanii fi mucattiin sun illee rabbiin sodaadhaa dhiiroo rabbi sodaadhaa nu saalfachiistan amantii maqaa xureessitan ulamaa cuqalaa caalima caaqila maqaa balleessitanii taa yaa dhiiroo waan biraatiin dallaala malee kanaan hin dallaalin abbuloon kiyya maali waan biraatiin dallaaltan maaltu badheesi haga wanna amantaa maqaa xureessu dalagdan isin islaamummaa sila meeshaa moo'ii seesanii kaa jiran akka arganiif taphataniif maqaadha miti bara gochaa wal islaamummaan wanna fokkataa wanna hin taane maa dalagta ati bar uf laalte malee hawaasa laalle bar amantii kana amantii dhafi yaadne bar kawan akkana kana dalagtu wanna fokkata dalagu yoo dhiistan maaltu badheesi isi maalumatu bada dhiiroo dhiisaa bakka waan fokkataa waan isin irraan tolle dhiisaa yoo dhiistan maaltu bada dhiisaa waan poolitikaatiif waa'ee bakka cikicikii waan amantaatu kan dalaginaayu waan isin irraa fokkata oduu kijibaa illee dhoofina dallaala kijibaa dhiistan maaltu bada wani tuuxillaa wani buchillaan tun jedhama akkana sirbitu maalitti fakkaata bisa amaamaa guugate caalima gugurdaa wayii fakkaate mucattiin tunis dubartii diin islaamaa qabdu fakkaattee hajjabattee fokkinnaaf dho'ifatte malee waan biraatti miti fokkinnaan fokkatti buchillaa kana yaada namii yaachuun laalu yoo nama saree naaltu laala silaafle sirbaa oolte arabee maqaa siyaa gaadadheera okay arabee minaamin asana qabii akkana qabii minaamin mindin no buchillaan tun bannaatin dee maal gocha wanna intaane dalagan wanna fokkata wanna isaan irraan malle waan isaan irraan tolle waan isaan irraa dabbara waan fokkata sheemna wallahi so qaanfatanii garuu bareedan fakkaata so saalfatanii arabee maalii xiqqii minaamin hudduun tun buchillaan tun isi eenyu olisi saree tana taruuzni arabaa tana fiqirii irra dabarsee maraachaa jiru jarna rabbii jedha wanna intaane illee nama naasofsiisina wanna intaan illee nama naasofsiisna rabbi sodaadhaan wanna fokkataa hin dalaginaa bakka yoo dhiistan maaltu bada isi dhiistan maaltu bada bannaati dhiistan maal arabee fi sheeka maal
Arabii fi no dhiifama Arabii fi Kamaal gurbaan sheeka keenya sun wanni buchillaa sanii fi bucattiin ajjabattee sirbisu Arabii jedhanii sun biteekkar bakka isa dhuma amantaa maqaa xureessaa artanii ulamaa maqaa balleessaa artanii biteekkar isa dhumaati hagana hagasiif nagayaa waan dhaggeeffattaniif yookiin immoo warri chaanaala kan kutaatanii haga ammaan hordofaa jiraattan ulfaadhaa galatooma wayyoomaa chaanaala kana subscribe godhaa share gochuun nama hunda bira ga'anii kun akkasuma ammallee sagalee kana jara biraan naa ga'uu mukkuraa jara biraan naa ga'a haadha ga'anii naa dhageessisaanii hadaraa maanaa ulfaadhaa galatooma wayyoomaa doktorii keessan kan isiniif jecha waggaa meeqa biyya chaayinatti baratee waggaa meeqa biyyoota hindii biyyoota Awurooppaanota keessa isiniif jecha deemee jedhe adaraa subscribe godhaanii qarqaaraanii bira dhaabbadhaanii bakka jechuun namni yoo subscribe godhe waliif walii jechuun wal himatuun faayidaa hin qabu wal simatutu caala subscribe godhaa share godhaa yoo ta'e tole akkasuma ammallee like tuquudhaan hamilan itti godhaa baam